Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunii kabajamtoonni fi jaallatamtoonni hordoftoonni Jamilaa Jimmaa. Baga nagaan dhuftan viidiyoo haaratti warroonni addisii gara chaanaala kanaa dhuftan subscribe, share, like gochuun dagatinaa. Warri immoo subscribe fi share, like godhaana waliin turtan hedduu galatoomaa akkan jabaadhu hojjedhuuf warri komentii keessan barreessitan hundi keessan oolmaan Oromoo bakka isin jirtanitti baay'een isin jaaladha akkan isin jaallu walitti rabbi sana jaallatu isiniin jecha. Egaa obboleeyyan kiyya ilmaan Oromoo bakka isin jirtanitti dhaamsin isinii qabu. Ijoollee Oromoo chaanaala haaraa qaban warra subscribe isaanii kuman guutiniif warra sa'aatiin isaanii ganaa jiru akka kooti waliif laallee wala jajjabeessinu viidiyoo inni nam tokko gadhiise calam jettanii tuffatanii maaliyaa cofteettanii biran darbina. Namni tokko hojjetii haa guddatu. Oromoonis nama na qixxaatu jedhaati xiiqii keessa of seensisaati. Ilaalaa fi laayikii godhaati jajjabeessaan isiniin jedha. Egaa obboleeyyan kiyya har'aan kan immoo qissaa murahiba yookaan immoo seenaa koon isinitti himaa seenaa kan koo musalsala fakkaata. Musalsala hindii fakkaata. Amma namaatti dhaggeeffadhaa itti bu'aaraa takka seeqadhaa nama hojii madaamii mataa nama sochooftu irraa dhuftanii takka kolfitanii ofirraa zaraa ittanii raftu viidiyoo kana jechuudha. Akkasumas baga Rabbiin Ramadaana guyyaa 15 darbinee jiraadha. Guyyaa 16 kan 17 keessa jira. Rabbiin nama nagaan soomee kun waa godhu sababa isaa guutuullee Rabbiin nama argatu nu haa taasisuun isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Egaa obboleeyyan kiyya viidiyoon kunirraa waa'ee heeruma kootiitiin wal qabata. Guyyaa heeruma kiyyaa musalsala fakkaata. Amma namatti dhaggeeffadhaa itti bu'aaraan isiniin jedha. Laayinni waan wannaa yaadadhe amma yeroo akka ammaa kanatti sammuu kootiin taa'ee sabina kolfisiisa jechuudha wanni kuni. Egaa obboleeyyan kiyyaa aan umuriin koo waggaa 15 ta'etti kan biyya Arabaa dhufee biyya Arabaa as osoo hin ta'in bakka viizaan deemamu osoo hin ta'in muraahiba bakka lafaan miilaan deemamu jechuudha. Utuu akka ammaa kanaati paaspoortii naaf hin baasanu. Kanaafuu karaa lafaatiin bakka deemamudha jechuudha bakki hin deeme suni. Egaa obboleeyyan kiyya biyya Arabaa sana deemee waggaa 2 erga hojjedhee booda mucaa ammatti yeroo wajjiniin jiru kanaa wajjiniin wal barree abbaa manaa kootiitti wajjiniin jechuudha. Wal barree wal jaallannee innis nama dhaqee cimaa sirriitti waa gadi fageenyaan beeku miti anis nama gadi fageenyaan sirriitti waa beeku miti jaalaluma wal jaallannee achii booda alaafii gibbii keenyaa yookaan immoo nama biyyarraa na fide sana nama biyyarraa alaafii ta'e na fide sana nama bira jiraadhu sanatti itti bilbiliitii naaf kennaa jedhi gaafadhuun jedhanii gargar wal fuuchuudha walii gallee booda. Gaafa inni nama sanatti dawwalu abbaan sun hin ta'uu maaliif mucaan ammallee dhiyeenya dhufteessi ammallee maatii ofiisiin fayyannee taayitii hojjetadhu dheetii natti ka'ee na rukutee baga na rukutee iyyuu yeroo sanaaf jechuudha. Maaliif otoo akka ammaa kanaanuyyuu heerumatti hin galu. Maaliif maatiin sila biyyaa nan gargaara maatii kun fayyadee biyyaa beesiin gargaarree ammallee ofii koos waan tokko beeku heeruma jechuu safaaniin haasa'an malee bultiinii waan akkamii nama gaafata. Waagaa akkamii kaffaluutu jira bultii keessatti waan jedhamu waan beeku hin jiru jechuudha. Wanni sunis booddee badaan rakkisee maaliif umuriin ijoollummaa taphachuu ammallee si barbaada ammallee yaadni kee mana keessa siif hin deebi'u abbaa manaa qabdaa dhiistaa wanni jedhamu hin jiru sammuun kee dafee hamma reef jechuudha wanni reef akka bultiitti jiraatan naa galaa dhufaaru malee yeroo sanaaf sun akkasii gara qissa chattanis ni darbaa. Innaa abbaan manaa kootii sun gaafa ni dawwalee namicha sana gaafatu hin ta'u jedhee didee laalaa qamalan isaaf kenne jechuudha. Innaa an biyyatti dawwalee jira keenyaan naan heerumaa faniin kanadha jechuudhaan sodaadha. Ati jara keessanitti ijoollee godinyoota kee waamadhu sargii godhadhu ammana hojiitii kee dhufee gaafan dhufee kee immoo jira keenyatti dawwaleen heerumeeraan kana godhaan jedhaanii jedheeni. Kana namni mala ture biyyaadhaati. Innaa akkasitti walii gallee obboleeyyan kiyyaa anis innis ishii jedhee osoo nama tokkotti dhiisii kun sirrii miti hin baasu jedha miti innis ishii jedhee garuu rabbiin bishaaniif naa waan gizee sanatti guyyaa sanatti katabee jiruudhaaf jechuudha. Innis ishii jedhee anis ishii jennee walii gallee achii booda niitii madaamiin bira hojjedhuutiin walii galee isaa laafii gibbiitti dawwaltee nani mini eessuma koo biyyarraa dhufaaraa isan naqee dubbisee dhufaafanii dhiitiin jaajamaa mana hojiitii ka'ee bakka uffatanii bakka uffatanii dibatanii aflaa bakka namni sargiin itti heerumu dhaqeetiin koofere jechuudha. Uffadhee dibadhee beelloo osoo hin ta'in fustaanii nama beelloo fakkaatu suuraa isaa amma viidiyoo kana jalatti isinii maxxansaa. Uffata kan sargii fakkaatu uffadhee innaa dibadhee bara hiriyoonni koo namni beeku hin jiru obbolaan hiriyoonni koo namni beeku hin jiru firri koo namni beeku hin jiru inni garuu maatii isaa waammatee qopheeffatee hiriyoota isaa waammateera laasinii galee an garuu mana hojiitii keetiin isaa duukaa dhaqaara. Tokko maatii akkanaa yaajamaa namni silaa waa bichisiifatee maal jedhee dhiiquu na qabisa sadeetu miti kan inni yeroo laana bara yeroo akkasii yeroo sana wanni akkanaa hin jiru. Maaliif waanuma tokko hin beeku wallaahi obboleen keessa lumaan koo uumama keessatti sumamaayyuu bara dhaqee sirriitti waa namni cinqii kana hin beeku hin jettanu.
Innaa obboleeyyan kiyyaa garuu bakka bayitii kana osoo hin gahin ijoollee riyaa lama qaban ture mana hojiitii. Isheen tokko ijoollee Wallaggaati. Zaaraa Wallaggaa jedhamti ijoollee ijaajjiiti. Ijaajjinaan jettee jechuudha. Ijoollee ijaajjiiti. Baay'ee ammoo malee na jaallatti namni obboleettii qudusuu amma sana hin jaallatu. Wallaahi baay'ee na jaallatti. Dhayitee waan shittuu uffata fa'aa waan namni heerumu bitatu hundanaa bittee. Takka ammas ijoollee Arsii ijoollee Asallaatti naaf fakkaata. Aayishaa jedhamti maqaan ishee. Badaa wal jaallanna ijoollee kana lamaniin. Isheen tokko Wallaggaa isheen tokko ijoollee Arsiitii waliin hojjanna ture. Innaa jarri kun waan tokko naaf bitanii akkuma hiriyaatti. Jara kana lamaan malee immoo namni beeku hin jiru. Ana ijoollee kana lamaan qofa. Mana hojiitii kaayeen jechuudha. Mana iddoo innaan hidhatamummaa dhaqee uffadhee dibadhee gaafa achii ka'uu kashaabaa dhanaa saama silkiin akkamaa kana lokeeshanii erguu maarree gochuun hin jiru. Achiin sargii qopheeffateera. Anasii ammoo namni tokko namni beeku hin jiru qofuma koo mana uffannaa dhaqee yaajamaa sammuu koo yeroo sanaa mimii sammuu namni itti yaadu yaaddeettanii isin. Innaa uffadhee dibadhee gaafa qaalittii mataa maarree goggootii akkamaa kana faana jabadha seetu dhiqqoo isheen asumarraan kaadda shaarbii. Achii booda silkiin kun dhiphee jabate asitti kaamu salsallee. Silkiin kun dhiphee cufate. Silkiin dhiphee cufatee chaarjarii nama biraatti shaanumaan chaarjarii mana hojiitti yeroo anfadhee. Achii booda kaabboleen kee silkiin koo cufatee ani uffataan hin jira. Mandisii karaa makiinaa kanarratti gadi baanaan immoo ijoolleen mana iddoon itti galuu san ijoolleen mana raftee ani itti ba'uus nam tokko na arginaa naa dhumachuusiiti. Maaliif yeroo sanatti jechuudha alaafiin gibbii waan fedhe rukutuu hin danda'a waan fedhe illee sirkaa fuudhee caccabsuu ni danda'a jechuudha. Bilbilli koon cufatee akkan gadi ba'uun qabu uffanni gadi dheeraadha. Yeruma kana namni heerumtanii jirtan koomentii jalatti barreessaa. Wal baddaniifaa fedhii baatan akkuma koo jechuudha. Kanaaf silkiin koon cufatee uffataan hin jira. An deebi'ee mana ijaarsaatti ga'u kan immoo mana hojiitti deebi'uuf qaalittiin nan heeruma jennee suba koon dubbisuu dhaqa biyyarraa dhufeen jedheeni harki koo innaadha. Uffanni uffataa waan karaatti gaditti baanu ni miti. Ijoollee goddanyaa kootti bilbilee kottaa abbootaa isaa wasafaa bakka inni itti dhufu sana itti himaa jechuutti isatti sila bakka akkanaa ta'een himnee akka amma kana lokeeshinii miti jechuudha. Bilbilaan iyyee taaksiidhaan wasafamnaan dhufa jechuudha namni bakka isin jirtanutti akka ammaa kana kan shaafaranii malee telefoonni hin jiru jechuudha. Telefoonni guddaan kun. Innaa obboleen kee silkiin kun dhiphee cufate kaa kun salsalendiiti wallaahi. Silkiin kun dhiphee cufate waan inni ittiin dawwaluun qabu kan qaalittiin fuudhee dawaluufitti immoo silkii isaa sammuu keessaa hin qabudha. Innaa achitti fallina qabatee akkatti sassaabadhee jechuudha. Wallaahi immoo salsalendiiti yaajamaa uffata koo akkanatti sassaabadhee uffata adii sana. Caammaa qoraatti fayyaa gaaddee waan akka daqiiqaa 5 caalu deemee miilaan dhaqee mucaa goddanyaa koo ishee nama ijoollee Arsiitii isiniin jedhu sana bira dhaqee mana ishee taa'ee telefoona isheetiin itti bilbilee kootis chaarjerii irraa guutee jechuudha. Baatirii keessaa baafnee kan ishee keessa keenye. Achii booda dhufanii na fuudhanii galan. Ijoolleen gaafa jarri dhufanii na fuudhanii galan yoo dhumee ammas musalsalli keenya. Jarri'aan sila biraa dhufe sun maraatanii poolisa inni isin qabsiifna waraqaan qabu waraqaa jechuun waraqaa jiraachuu jireenya biyya keessa sana namni qabu hin jiru. Poolisiin hoosii qabdi immoo rakkoo guddaa sira ga'uu danda'a akkuma isin beektanu jedhanii didanii jechuudha. Biyyatti dawwallee ni kaaggochuu fi sargiin qophaa'ee wanni nyaatamu nyaatamee inni taphatu taphatee maal jedhameera. Balaadha balaa sagalii. Achi booda biyyatti dawwaluuf silkii seenuu dide. Achi booda akka rabbi isaatti fuudhettee jechuudha. Namni kan warra fuudhuuf gaabirrii baasee hojii baasee warra wajjiniin buluuf fuudhamti hundi keessan hundi beektaniiti. Innaa achi booda bultii 3 karaa teenya jechuudha. Innu shari'aan islaamaa isin eeyyamu. Karaa hunda isin barachuu qabdan ijoolleen warri ituu dhiqqoon kan dammi fedhii baatanu. Guyyaan tokko guyyaan 2 gabaabduudha. Walaakin hedduu keetiif hedduu rabbi araarsuun immoo yoo mata hubatte illee rabbi naaf dhiisamu naan dhiisuudhaan sammuun nama jeeqama silaa utuu gaafa sana jarjarree warra kooti borni kaa godhamti maarree dhasanii wal bira bulle ta'ee gaabbileen fixu jechuudha. Achii booda guyyaa 3 karaa teenya jechuudha. Mana kifilee adda addaa keessa jechuudha. Ijoollee dubaraatii wajjin rafaa, dhiiraa wajjin rafaa. Gaafa guyyaa 3ffaa silkiin biyya seenii akka ta'etti jarrati keessaa saraaramanii ni kaana gochuu dhufan immoo musalsalli goonuu yaa jawaa wallaahi garaan kuwaama yeroo ta'e yaadadhe yeroo abbaa muna kofaa wal bira ta'e yaadanne kolfannu fixashi. Gaafa tokkollee gaafa rabbi biyyatti wal galchee isiniin wal barsiisaa abbaan manaan koos nama bareechee qalladu. Innaa adhammoo gaafa ijoolleen kana na gochuu dhufuudha abbaan koos nama wakkalanii kana gochuudhaan nyaanni qophaa'ee dhufaaranuu poolisii dhumti kan humti nu beenye dhuftee manatti ol namitee warra dhiiraa qofa walitti harkee fuutee caalaa. Achii booda kaa
yeroo mana hidhaa sana deemanii wanni jedhu mana hidhaa deemanii fi waan biraati jechuudha. Warra dhiiraatu hattuu safara kana keessatti waan nama hattee kanaafuu warra dhiiraa sana hunda maramaruuf fuuni jedhanii galgala fidanii deebisanii akkasitti ni kaa wal godhannee wal fuuni. Gaafa heerumu silkii kootu cufamee silaa nara manatti na deebise. Gaafa immoo silaa ni kaa wal godhannu isa dhuftee poolisiin fuutee baastee caalaa jettee. Achiin akka amma guyyaa irraa ajaa'iba mokoroo maaliiti kun jedheeti jechuudha. Mokoroo akkanarra rabbi salaamaa sin hawaasu viidiyoo kanatti akkasiin bu'aartan abdiin qaba. Warri immoo akka kan gootoo waan beeknee argumennaan kaatanuu sirriitti mul'atu yaada. Namni tu sargiin godhatiin utuu waa tokko baaburaan bichisiifatiin ofiisaatii akka itti karoorfatee dhaqee silaa silkiin harkatti cufamee ofii booti silaa fokkisa gaafa sana. Kanaafuu obboleen kiyyaa nagaan turaatti bu'aaraan isiniin jedha. Har'a garuu bakka sanan jirru alhamdulillah wanni sun hundinuu darbee anis of baree garuu ijoollummaatti heerumuun bultii keessatti baay'ee nama rakkisa. Laayinuu ammallee kan kennamsiin taphachuu si barbaada. Bakkee rafii si fedha jiru. Ammallee ijoollummaan tosii keessaan bahin heerumuun badaa bultii namaa keessatti rakkoo fida yoo dhiirri sun nama obsa qabu ta'e malee jechuudha. Kanaafuu rabbiin gaa'ela keessaniyyuu hundayyuu gaa'ela gammachuu qabu kanaatiin if abbaan ol bira taa'isiin kennatu isiniif taa'isu. Kana qofa miti waan baay'eetu irraa fi yoo viidiyoo kana jaallattan mudannoo nan keessa dabarfadhe hundi isaa mura hibati waadha. Yoo viidiyoo kana jaallattan laayikii daneessa akka nu viidiyoo biraa isinii waraabutti garuu har'a sana hunda keessa dabarfannee haadha Faayizaa ta'eetiin jira. Daa'ima tokkoon qaba maqaan ishee Faayizaa jedhamti. Viidiyoo koo kan sargii sanas kan mucaa koo fanaas as jala isinii laxxafaa laayikii Iddumeessaa nagaan turaa fayyataa warraa bulaa Ramadaan gammachuu qabu isinii ta'u. Baay'ee.